Sabni jaguar jedhamu biyya biraaziil bosona amaazoon keessa kan jiraatan yoo ta'u, xayyaara fagaatee samii irra deemu yoo harkan rabbiin keenya nu daawwachuu dhufe jedhanii amanu. Yoo heelikoofteriin guddaan bosona amaazoon daawwachuu lafatti gadi dhiyaatee kan deemu ta'e, har'a waaqayyoon kan laaffeessee ulfa garaatti baatu lafatti gadi dhiyaatee nu daawwachaa jira jechuudhaan gammachuun asii achi fiigu. Yeroo tokko heelikoofteriin daawwannaaf dhaquu isaanitti gadi dhiyaatee nyaata sasalphaa akka inni hin bakka kanatti saamsee lafatti gadi darbaa fi wantoota inni gadi darbatu kanas waliif qoodaa waaqayyoon kan laaffeessee nuti dhufee nu laalee isinoo isin bira ga'ee jechuudhaan yaada waliif qoodu. Yeroo xayyaarichi bira darbees eksokekee jechuudhaan lafa olkanii xayyaaricha gaggeessu. Yeroo ammaatti mootummaan isin malee addunyaan birootis ni jirti jechuudhaan ganda shanitti qoodee ramaduudhaan barsiisaa jira. Bineensota adamsanii nyaachuudhaan beekaman kanneen akka qeerransaa baay'ee dinqisiifatu. Akkuma viidiyoo irratti ilaaltanii gartan halluu qeerransaan isaa wal fakkeessu biyyee diimtuu fuulatti dibachuudhaan akkasuma funyaan irratti qoree dhedheertuu kaawwachuudhaan amala qeerransaa hordofu. Jaldeessa dabalatee bineensota amaazoon keessa jiraatan adamsuudhaaf guyyaa guutuu bosona keessa naanna'aa oolu. Akka nama bosona keessa jiraatu otoo hin taane qulqullina isaanii eeggachuu irratti guyyaa guutuu walii isaanii qulqulleessu. Bineensa raacha yookaan gaararraa fakkaatu kana luka isaa asii achi muka lafatti dhaabanii gargar harkisuudhaan guyyaa 3 tursiisanii yeroo inni nafasaarraa bifa urkaatiin bishaan baase kittibaatii jedhanii diratu. Akka marfeetti qoree fayyadamuudhaan dhangala'aa bineensaa kana fiinta qoreetiin tuqanii harka isaanii irra diratu. Summiin bineensa kanaa hamaa ta'uu irraa kan ka'e guyyaa 3 gaggabduudhaan of wallaalu ni qoqqefachiisa. Akka isaan yaadanitti namni kittibaatii kana fudhatee gara jabeessa bosona keessaa akka barbaadetti naanna'ee adamoo raawwachuu danda'a. Kanaafuu kittibaatiin kun ilma dhiiraatiif baay'ee barbaachisaadha jechuudhaan itti fayyadamaa turan. Sabni kun waggaa kumoota hedduu bosona kana keessa kan jiraatan yoo ta'u, yeroo ammaatti garuu mootummaan tokkoon addunyaadhaan wal barsiisaa jira. Hanga magaalaa geessee magaalaa daawwachiisuutti jechaadha. Wantoonni isaan aadaa godhatanii itti fayyadaman irra baay'een kan isaan miidhuudha. Mootummaanis kana hambisuudhaaf irratti hojjechaa jira. Aadaan isaanii kun itti fufamoonni badaan gaafiidha. Kun hoggaa addunyaanis raajii akkasii hunda baatti. Isa kanaan booda dhageenyuuf walumaan umriin haa kan nuti eebbaan nagaa koodaan madda. Guyyaatti aanutti viidiyoo biraa qabadeen isinii gaddufaan hangasitti chaanaala sabiskiraayib godhuuf viidiyoo laayik godhuun daggatinaa isin jecha horaa bulaa.